Efesoon boqonnaa 5 lakkoomsa 15 sagalee waaqayyoo nan dubbisaa. Efesoon boqonnaa 5 lakkoomsa 15. Egaa akkamitti akka deddeebitan aleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessotaniitti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. Kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e ilaalaa malee wallaalota hin ta'inaa. Wallaalota hin ta'inaa. Dhugaatiidhaan machooftanii of hin wallaalinaa. Isaanis of hin balleessinaa. Qooda kanaa qooqa hafuura qulqulluudhaan guutamaa. Qooqa garaagaraatiin faarfannaa galataatiin weedduu hafuuraatiinis wal harkaa fuudhaa. Maqaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos weeddisaa. Yeroo hundumaa waan hundumaafuu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqessaa jedha. Ameen. Ameen jedha. Afurri waaqayyoo nu gidduu jira. Nu tajaajilaa jira. Daqiiqaa 5 fayyadama. Yohaannis sagaleen waan hundumaa ture. Sagaleen mataa waan hundumaa ture. Hangafa waan hundumaa ture jedha. Waggaa 200 waggaa 300 5,000 jedhu. Baranni barreeffame sagalee waaqayyoo warri qoratan macaafni qulqulluun hin baramu. Macaafni qulqulluun hin beekamu. Istirii beekama. Joogiraafii beekama. Keemistirii beekama. Kitaabolee addunyaa kanarraa jireenya ikonoomikaalii nama gargaaran, jireenya bisineesiif nama gargaaranii kan namni addunyaa kanarraa ittiin beekumsa sammuu isaatii gabbifatu waan hedduutu bira ga'amee effoo beeksiinsaa ji'oo beeksiinsaa ba'ee qoratamee bira ga'amee tilmaama amma kanaa qaba jedhamee yaadama. Macaafa qulqulluun hin qoratamu, bira hin ga'amu, hin baramu. Maal jennaan amma afurri qulqulluun namaa ibsee, amma afurri waaqayyoo namaa ibsee, amma dhoksaan afura waaqayyoo nama keessa kaa'ee namaa ifa. Yeroo tokko agalgaa'onni hin goyyoomu, nama hin goyyoomsu. Madaakii qabatanii baay'ee naa ife sagalee waaqayyoo jedhu, baay'ee lallabe jedhu. Amantoonnis ta'anii akka jedhu abalu baay'ee macaafa beekaa, abalu baay'ee macaafa lallabaa jedhu. Macaafa waan beeknu miti kan lallabnu, macaafa waan beekamu miti kan lallabamu, macaafa waan baay'ee hubatu miti kan namni lallabu, baay'ee waan afurri waaqayyoo gargaaruuf, baay'ee waan ayyaanni waaqayyoo gargaaruuf. Har'as namni ayyaana waaqayyoo baatee jiru, namni afura waaqayyoo baatee jiru, sagalee waaqayyoo mana isaatti gala. Ameen jedha. Mee sagalee waaqayyoodhaaf afaan kee banaati. Mana kootti galeera jedhame. Galeeraa mana keetti. Galeeraa mana keessanitti. Har'a hiyyummaan mana keetti bahee ulfinni mana kee gala. Har'a du'i mana keetti galee jireenyi mana kee gala. Sagalee kana warri qabatanii kaan dukkanni karaa isaanii irra dhaabatu. Sagalee kana irratti Efesoon boqonnaa 5 lakkoomsa 15 irratti mata duree isa geeddarameef adeemsi salphaadha jedhuun dubbadha. Harka keessan kaasame isa geeddarameef jedhaa isiniyyuu. Adeemsi jedha. Salphaadha jedha. Maaliif jennaan beekumsaan waan hin deemamne, qabeenyaan waan hin deemamne, firaan waan hin deemamne, namaan waan hin deemamne, dandeettiin waan hin deemamne, sagalee waaqayyoo warra geddareef barri nama baay'ee dura dhaabbatu, haalli nama baay'ee dura dhaabbatu, rakkinni nama baay'ee dura dhaabbatu isaaniif salphaadha. Waaqayyoo duraa irra gala rakkinaa mee ameen irrattidha. Sagalee kana ariifadheen dubbadha waa yeroof. Yeroo wangeela duraa yeroon hin saamama yeroo baay'ee iddoo kanatti gaarii hin ta'u. Sagaleen waan hundumaaf hangafa. Ajjeesti goona rakkoon qabu. Dhugaa yoo lallabame gaariidha. Waldaa kiristaanaa har'aatti yoo barsiisa kennanuu gaariidha. Baay'ee wajuu caalaa amma naa ifeen dubbadha kana. Baay'ee wacuu caalaa baay'ee waldaan kiristaanaa gajjettee isa irraanfattee jirtu isa dagattee jirtu yoo yaadatte gaariidha. Maaliif jennaan Phaawulos akka jedhe yaa warra Galaatiyaa yeroo gara dhumaa kana keeya yeroo Awuroopaatti kaatanii Roomaatti wangeela lallabamuudhaaf wangeelli Roomaa ga'uudhaaf ulfaate kana keeya isin immoo isumaayyuun isaan facaasaa ture. Sanyii Qorontos keetti faca'aa ture. Sanyii Efesoon keetti faca'aa ture. Sanyii Galaatiyaa keetti faca'aa ture. Waan an facaasaa turen deebi'ee ilaalaa jira. Eessaa akka inni godhate waldaa kam keessaa akka inni godhate hin barbaacha dhufe. Isin immoo isuma keeyyoo warra Galaatiyaa hafuuraan jalqabdanii fooniin deebitee xumuraa jirtu. Waaqayyo iddoo akkasiin deebitan barbaadaa jira. Waan dagattaniirta yaadadhaa. Waaqayyo saabbisu raajiin torbanarraa hoosama guddaa. Waa'ee of yaadachuu, waa'ee of ilaaluu irra deddeebi'anii eenyummaa fi bachuu afurri waaqayyo dubbachaa ture. Gabaamaatti qaxxii biraa kennamu haasa'uudhaaf ajandaan isaa amma waan hin geenyeef hiikuudhaaf amma naa ife amma hin beekutuun ta'in amma naa ife hiikuudhaaf yeroo waan hin geenyeef dhaloota geddarame irratti dubbadha. Daqiiqaa 5 or 15 dhaloota geddarame sagalee waaqayyootu irraa mul'ata. Dhaloota geddarame
Ergaa afaan isaatu hiika qaba. Ergami kun Phaawulos waa'ee Efesoon dubbata. Efesoon magaalaa Turkii jee jennu ammaati. Magaalaa guddaadha. Impaayera guddaa kan qabdu. Dinagdee guddaa kan qabdu. Beebbeetota guddaa kan qabdu. Injiinaroota gurguddaa kan qabdu. Magaalaa gurguddaadha. Industirii gurguddaan, kaampaanii gurguddaan kan kee jiru. Finfinnee ammaa caalaa. Addunyaa dhaloonni jajatu ammaa caalaa. Efesooniif magaalaan Roomaa. Roomaa inni Pilaaxoos Pheexrichi bulchu. Inni Agustoos mootichi bulchaa ture. Inni Yeroodis mootichi hoogganaa ture. Magaalaa beekamtuudha. Karaan daldalaa karaa furtuu Efesoon keebaa. Zayitiin hin nagadamu. Ashaboon nagadama miti. Sukkaaraan nagadama miti. Karaan daldalaa kun karaa waaqa tolfamaati. Waaqayyo har'a sammuu keerraa dhawameen jedhi. Haleluuyaa. Dhaloonni geddaraman biyya danqameef hiika ta'u. Nama danqameef hiika ta'u. Harka ol kaasimeen isa geddarameedhaayi. Antumuraan jira miyaan isa geddarameedhaayidhaan jedhe. Si geddareera afurri waaqayyoo. Har'aa booda biyya danqameef si barbaada. Dhaloota danqameef si barbaada. Biyya hiika dhabeef si barbaada. Sagalee kanaan furmaata fuutee baata. Ergaa kanaan soogidummaa keetu minyaan jedhan. Ergaa kanaan hidhaa dhalootaa itti hidhaan kee hiikama. Mi'aameen kaa. Deemsaaf kaatee hin danqamtu har'aa kaaftee. Barachuu kaatee hin danqamtu har'aa kaaftee. Lallabuu kaatee hin danqamtu har'aa kaaftee. Maal jennaan warri sagalee waaqayyoo geddara karaan dhaabatanii. Mi'aameen maaloo. Haleluuyaa. Beekaa biyyaa kan danqee. Hayyoota biyyaa kan danqee. Gurguddoota biyyaa kan danqee. Warra sagalee kun geddara hin danqu barri ameen jedha. Mee barri nan danqu jedhaa isiniyyuu. Efesoon akkuma beekamaa ta'e magaalaan Efesoon magaalaa beekamtuudha. Karaan daldalaa karaa afurtutti ba'a. Karaa afur jechuun kaaba kibba ba'a lixaan itti ba'a karaan. Karaa itti ba'u kun karaa maaliif yoo jettan karaa waaqa tolfamaa lagadaniidha. Waaqayyo waa ibsi kaa'e. Bara waamamtee hin dagatin. Waan waamamteef hin dagatin. Yeroo waamamtee hin dagatin. Maaliif akka waamamtee hin dagatin? Waaqayyo hadhaa biyyarraa siin galeessuu barbaada. Namni iddoo mawwaala barbaacha waldaa waan naqulatti fakkaata baramma kee jiru jaarraa 21ffaa kana. Efesoon kun afurri Arxeemis waaqa tolfamaa. Arxeemis kan jedhamtu kun jaarraa arfaffaa Ingiliis keetti hojjechaa ture. Karaa Eewu kan jedhuuf karaa Izaabeel haala manaa Ahaab Ingiliis keetti jaarraa arfaffaa hojjechaa ture. Arxeemis waaqi tolfamaan. Lammaffaa jaarraa 14ffaa Ameerikaatti hojjete. Arxeemis waaqi tolfamaan. Bifa maaliin? Bifa saammarraa agarraa jiru. 21ffaa kana jaarraa 21 kana isa dhufee Finfinnee kee gale. Afura waaqa tolfamaaf jennu. Aluuminaatiif jennu. 666 jennu. Isa waldaan harka ol kaaftee baay'ee Yesuus himettu. Salphaatti hin ba'u. Dhaloota kanaan geeddaraman tolfatee biyyaa baasaa hiyyameen jedhi. Harka ol kaafan irratti hin ta'uu dhaabaa ramantan. Waaqayyo guddaadha. Nulfaate fakkaata namni yaa'e. Haleluuya. Harka nama simbukkee qabaa nama geeddarame jedhaatti dubbadha. Rakkinni hin danda'uudha. Maal godha gaa yeroon nan ga'u. Aloonni as jirru utuu waa hubanne gaariidha. Xiqsiin lama nama baay'ee tekinooloojii qabu nama baay'ee saayinsistii ta'e nama baay'ee zeevelaafeeshinii barootaa hubate caalaa seexannii nama xiqsii lama sammuu kee qabu sodaata. Sinii galee baroota kee kana yaada. Baroota kee kana hubadhaa. Kanatti nama naan baay'ee matu qabu. Waaqoo dinqii itti goddaa hin qabu ofiisaafuu dinqiidha. Si galee mataa humti isaa dinqiidha Yesuus. Jechumti isaa iyyuu dinqiidha Yesuus. Ofii isaatti dhalachuun isaa iyyuu dinqiidha. Mee ameen jedhiyaa. Fa'aapireetii Osman Kiitel Chooyi. Dinqii gadheedhaa miti. Dinqiitu hamaadhaa miti. Xiqsiin tokko dinqii kuma caala. Nagaama. Xiqsiin tokko sammuu kee keessa bulu bara ati kee jettu bara gara dhumaa kanaaf. Jaarraatti adeemtu kanaaf. Jaarraa jiraatti namni dhibame. Jaarraa guddaan salphate. Bara beekaa wal dhaala ta'e. Bara hayyoonni addunyaa gara wal dhaalan. Bara dhugaan dhaloota harkaa miliqe. Bara abjuun dhaloota harkaa bade. Kana keessa dhaloota mata dureen kun dhaloota macaafni qulqulluun keessa isaanii bule. Addunyaa kana kan faalaa yeroo hin danda'u iyyameen jedhi. Sagaleen kun hondhee kee qabatu har'aa kaasee.
dubbiin kun kee keetiin badee irraa kaase. Efesoon kee sagalee kana bade. Efesoon kee ergaa Waaqayyoo bade. Jaarraa 14ffaa Ameerikaatti inni hojjete. Jaarraa 21ffaa 466 inni amma jennu inni biyyi waa'ee isaa meeqa ol fuudhee haasa'u kun 21ffaa kana biyya keenya keessatti gadi bu'ee har'a baadiyyaa ga'ee magaalaa ga'ee ilmaan keenya baay'ee barattoota keenya baay'ee ol adeemaa keenya baay'ee faarfattoota keenya baay'ee anummaadhaan eenyummaasaan mee ameen. Agalgaa'ota baay'eeyyuu geggeessitoota baay'ee jaalala hamaadhaan waan biraadhaan namoota baay'ee galaafataa namoota baay'ee fixaayira. Kanaaf warri geeddaraman dhaloonni geeddaraman sagalee Waaqayyo kan geeddare dubbii Waaqayyo kan geeddare haalli ulfaataan kun barri ulfaataan kun yeroo ulfaataan kun maqaa Waaqayyo asin danda'ameen jariyaa harka ol kaasa ani hin danda'amudha warra amantan. Waaqayyo dhanna kee abidda godha. Waaqayyo uffannaa kee abidda godha. Waaqayyo jireenya kee abidda godha. Waaqayyo abjuu kee abidda godha. Waan bara keessa deemu harka keetti qabama yeesh. Afurri bara, humni bara, jawween bara, bineensi bara, hamaa keetti bara, harka mucaa gadi rabeetti qabama harraa kaase. Men harkatti qabama jedhameesh. Ergaa wangeelaa raba keerraa dhuuf. Ergaa wangeelaa onnee kee keessaa bulu. Abiddi wangeelaa si keessaa baba'u. Humni wangeelaa sirraa taata'u. Waaqayyo namoota qaba. Shall Lord are present right. Kana Phaawulos inni geeddarame akkas jedha. Attamitti akka deddeebi'aa jirtan aleelaa ilaalladhaa. Efesoon ergaa 13 Phaawulos walduukaa barreesse keeya. Waldaa Filomoonaa, waldaa Filaadelfiyaa, waldaa Efesoon Qorontos ishee dubbatu kana. Phaawulos mana hidhaa Roomaa kee taa'ee barreesse. Mee ameen. Ergaa 13 barreesse kee ergaa 4 mana hidhaa Roomaa kee taa'ee barreesse. Iddoo rakkisaa kee taa'ee barreesse. Roomaa karaa eessaa dhaqee Phaawulos yoo jettan xiyyaara yaabbateen namni. Duubaay miti, Joordaanii miti, Ameerikaa, Noorwee miti, Kaanaadaa miti. Atis qiraa biliqiidhaa nama jedhan namoota gabaa Ateenaa nagadan. Namoota hojiin isaanii dunkaana hodhuu ta'e haala rakkisaa kee ta'e isaanii wajjin Roomaatti gabbu'ee wangeelin harkatti na doodu wangeelin harkatti maseenu jedhee Roomaatti abbaan maanni biyyi bulchaan biyyaa akka wangeelii Roomaatti lallabamuuf ayyama hin baafne sagaleen kun Phaawulosiif ayyameera. Yaa nama dubbiin kun si galee bara namni baay'een abjuu dhabee taa'e karaa buutee deemta ameen jedhi. Utuu yeroo naa kenne waan baay'een dubbadha. Yaa nama dhugaa kanaan geeddaramtee bara namni baay'een afaan qabatee gara dubbii haaraan arraba keerraa ba'a. Ergaa haaraan mana kee kee ba'a. Ameen maaloo barateedhaan milkaa'u siin ta'a. Injiinarii beekamaan siin ta'a. Pirofoosarii beekamaan siin ta'a. Paayileetii beekamaan siin ta'a. Hayyoonni addunyaa hoogganan siin ta'a. Iyyaa naa ta'eera jedhaa warra amantan. Dabalaa naa ta'eera jedhaa. Sirratti chaappeesseera. Humna wangeelaan, haboo wangeelaan waan siin danda'amne irraa bira siif danda'amu. Iyyaa naa danda'ama jedhaa. Humna wangeelaan jedhame lafa namni hin geenye hin ga'a jedhaa. Eeyyee Phaawulos geeddaramee gad deebi'eetu Efesooniin mana roo'idhaa kee taa'ee isa barreesse kana. Maaliif kana barreessa yoo jettanii agalgaa'otatu kaan nagaratti deebi'an, kaan bulchiinsatti deebi'an, kaan suuqiitti deebi'an Efesoon keessatti. Efesoon boqonnaa tokko kaatanii yoo dubbifattan guutummaa sana argattu. Macaafa dubbisaa namni kana ajjinaa sa'u afaan Waaqayyoo ajjinaa se'e hiika biraan qabu. Macaafa ajjinaa softe jechuun afaan Waaqayyoo ajjinaa softe. Namni kanaan odeemmoo Waaqayyoon ode namni Waaqayyoon odeemmoo hin du'a malee hin jiraatu. Mee ameen jedhaa. Wangeela moo wanjalaan hin dubbachaa jiru. Mee wangeela jedhame. Irraa fuudhaa ameen jedhaa kaa. Haaleluyyaa. Ameen. Jabaadhaa shiroo yoo ta'e amma qamennaa ta'e kiiloon ishee ol kaatee ma bitatta. Dhibba yoo galte shiroon tokko dhibba yoo galte karaa birrii dhibbi usii mijeessa Waaqayyo. Mee ameen jedhi. Xaafiin kiiloon tokko 80 miti utuu 180 iyyuu karaa ma 800 dhufu suna si ededa Waaqayyo. Mee jabaadhu na adidameera adiqa. Asteessee assaabaa dhuganii assaabiniiti samii tolba jiraadhu. Waa'ee samiin lallabaa jiraan. Samii tolol si baasaa jiraan. Asirra yeroo muraasa jiraatta. Lammiin kee dhufaa jira. Qomoon kee dhufaa jira. Abbaan kee dhufaa jira. Fureen kee dhufaa jira. Gaachanni kee dhufaa jira. Manni galgalaa dhufaa jira. Abdiin borii dhufaa jira. Iyyaa dhufaa jira jedhame.
Maqaan kee ulfaatu. Ennaa Efesoon keessa dhufee Phaawulos akka warra Efesooniin attamitti akka deddeebitan dhoksaa kee kana Waaqayyo argeera. Aleelaa ilaalladhaa. Waldaa humna Kiristoosiin kan mul'ata addunyaa keessa akkamitti akka deddeebinu aleellee ilaallannu. Mee ameen jedhaa. Ameen. Qoraattiin faca'eera, abidda darceera miti. Sodaa Waaqayyoo barbaanna. Ulfina Waaqayyoon ce'u barbaanna. Walitti galamnee darbuun bin dhugaa wangeelaa dubbannee mootummaa Waaqayyootti galla. Namni hammam guddate buddeen ija kudhan hin nyaatu. Hammam qabaate wayyaa kudhan hin uffatu. Si jiraachisu Waaqayyo ayyama baaseera. Waa'ee jireenyaaf hin maraatiin jireenyi gubbaatis eegaa jira. Harka ol kaatee jireenyi gubbaatiin eegaa jira. Kanaaf har'a sitti lallabee waan meeqa wacee xarapheessaa si qaxxaamursee waan meeqa si godhee yoo hin geddaramne ta'e yoo hin jijjiiramne ta'e hiikan qabu. Ani isa abbaan kee barbaadu chaappaa paakeetiin sitti mallatteessu barbaada. Yesuus nama geddarame barbaada. Yesuus mucaa geddarame barbaada. Yesuus waldaa geddarame barbaada. Yesuus gurbaa geddarame barbaada. Yesuus intala geddarame barbaada. Yesuus nama geddarame barbaada. Agalgaa'ii geddarame barbaada. Jaarsa waldaa geddarame barbaada. Paasterii geddarame barbaada. Raajii geddarame barbaada. Faarfataa geddarame barbaada. Hafuurri Waaqayyoo si haa geddaru. Isuma uummataan dhukkubaa lallabaadha. Kanaaf kana dabqisan. Guddina dubbachiisaadha. Iddi mataan kan hin jiru gooftaan cimaadha. Waaqayyo diina keetti goolii kaasu har'a. Mee ameen jedhaa. Innaa akkamitti kan deebitan aleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Keessumaa jechi guddaan asirraa na dhibu jaalalli gooftaa maal akka ta'e minyeeffadhaa ilaalaa. Namni baay'een utuu jaalala Kiristoos hin minyeeffatin, utuu hafuura Kiristoos hin minyeeffatin, callumedhee faarfata. Utuu jaalala Kiristoos hin minyeeffatin, utuu jaalala Kiristoos hin addan baafatin, callumedhee shubbisa, callumedhee waaqessa. Jaalala isa guyyaa rakkinaa, isa lafa onaarraa, isa guyyaa qofummaa, isa gaafa beelaa, isa gaafa daaranii waan uffatan dhabanii, isa gaafa lafa lixaa dhabanii, jaalala Kiristoos isa lafa onaa, isa haadha caalaa, abbaa caalaa, firaaf lammii caalaa, lafa iyyaadha miti dhufee isa harka si qabe sana namni callumedheetu akkuma gaasisaa na gargaaree Waaqayyo naa toleera Waaqayyo jedhee haasee darba malee minyeeffatee dhamdhamee gaarummaa Waaqayyoo ilaalu har'a gaarummaa Waaqayyoo sittaa minyaawameen jedhi. Harka ol kaafadhaa gaarummaan keenatti minyaa'eera jedhame. Dhugaatiidhaan machooftaniif walaalaa isaaniis of hin balleessinaa jedha. Dhaloonni geddarame dha'aa baraan hin raafamu. Filiphus boqonnaa 2 lakkoomsa 14 yeroo nan geenye qabxii isin kennuufi. Filiphus boqonnaa 2 lakkoomsa 15 irraa ka'ee 14 ka'een dubbisa. Waan hundumaas gungumii fi morkii malee godhaa. Ijoollee Waaqayyoo warra waan ittiin komataman hin qabne warra haxxummaas mudaas hin qabne akka taataniif Waaqayyoo dhaloota micciiramaadhaaf karaa irraa kaate gidduutti akka ibsaa akka ibsitaniif isin waamee jedha. Mee ani ifa jedha. Dhaloonni geddaraman ifa. Kanaaf dhaan barootaa isaan irraasu. Dubbii isaa gooftaan nuuf eebbisu. Ol kaanee Waaqayyoon kadhanna. Peredi o zemin ta bularin dikemen ona zawil torde evaits. Harki Waaqayyoo siif dhufu. Humni Waaqayyoo siniif dhufu. Irree Waaqayyoo siif dhufu.